obboleettiin akkatti kabajamtu ni beeytanii araba keessatti mootii wayiitu siyaasaaf nama ajjeesuun duris ni jirti siyaasa keessatti nama sadi bakka takka du'atti murteessi dubartiin takka dhuftee hulaa mootichaa kana dura gangalattee boochee bashaqjettee booche kana gaafatan meebaa gaafadhaa maali jennaan bar edaan bakka takkatti jaarsa isii ilma isii obboleessa isii nam sadi bakka takka du'atti murteessan ajjeesu deeman kana gaa sadi dhiisuu hin danda'u jarri kun kursiin nan dhufe kursiin safaataa miti tokko keessaa filadhu jeen mootichi jennaan maal filatte beeyta al-ibnu mawluud waz-zawju mawjuud amma al-akh fa mafquud wa la ya'ud abbaan manaatis ni argamaa khabiraa hirmuunis ni ta'a ilmillee heerumnaan ni dhalataa obboleessi harmeentii yanaa dhalte immoo lammaffaan deebi'uu jennaan jara sadeenuu filannoo keetii jecha si gallakkise jeenje obboleettiin akkan obboleettii jechuun yaa nama obboleettii qaba khabira nyaatu khabira dhuytu khabira mana bareedaa keessa galtu obboleettii ta'e kana millattee laalle addunyaa tanarraa namni onnee irraa si jaalatu obboleettii teeti